Waraanni bilisummaa Oromoo kan inni jedhe hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo micheeffachuu co-optation michoomfachuu irratti kan xiyyeeffate malee gaaffii uummata Oromoo bifa giddu galeeffateen hiika rakkina jiru bifa hiika qabuuni furuudhaa fi yaaliin hin turre. Kanaafi fudhatama hin arganneedha. Amma gaa isa kana jarri lakkiin ejjennaa kana hin agarsiifne yoo kan jedhan ta'e dippiloomaatonni achi turanis turaniiru warri sirna bilisiginnaa kana keessaas turanis turaniiru hamma yoonaatti lakki sirrii miti nama jedhu nageenya waan waraana bilisummaa Oromoo. Garuu gadi ba'anii lakkiin kan hin jenne ejjennoon keenya kan hin turre jechuu danda'u. Hamma isaan kan hin jennetti wanti jedhame kun dhugaadha jechuudha. Maanni kan isaan jedhani hooggantoota kana co-opt gochuu. Michummaa isaanii bitachuu. Maal jechuudha gama kan biraadhaan. Warra waraana bilisummaa hoogganan. Waraana bilisummaa Oromoo hoogganuu isaanii irraan kan ka'e gaaffii uummata Oromoo qabatanii warra achitti dhiyaate. Faayidaa isaan barbaadaniif aangoo isaan barbaadan dhuunfaadhaan jechuudha. Sadarkaa dhuunfaatiin waan isaan barbaadan isaaniif kennanii waraanni bilisummaa Oromoo immoo qawwee isaa lafa kaa'ee akkuma horiitti didichee akka manatti galu jechuudha. Kana kan isaan barbaadan. Kan waraanni bilisummaa Oromoo jedhe kana. Nuyi nu bitachuu kan irraa kan hafe rakkina kanatti furmaata kennuudhaaf miti kan jedhu. Egaa maalifitu sirni bilisiginnaa dippiloomaatonni lafa argamanitti warra Ameerikaa, Swiidinii, warri Noorweey lafa argamanitti maaliif yeroo hamma kana gubee haasaa dhaqeree yoonaan jette kaayyoon isaa ifa gala. Maalinni akkuma propagaandaa isaaniitiin himaa turani olaantummaa humnaa qabna. Amma immoo keessumatti olaantummaa humnaa arganneerra. Kanaafi iddoo olaantummaa humnaa sanuu qabnu kanaa wajjiniin lola loltanii hurrooftanii hooggantoonni horii yoo barbaadan horii aangoo yoo barbaadan aangoo fudhadhaati kottaatii galaa. Ijoollee ishee qawwee baattee jirtu immoo qawwee irraa fuudhaati bittinneessaati akkuma horiitti yaatee mana isheetti galtuu egaa bor immoo gaafa barbaanne gadi fuuneetu waan barbaanne boonaadha ijoolleetti. Kanadha wanti jedhamee jiru jechuudha. Kanaaf maaliif gufatee yoonaan jette murannoon bilisiginnaa akka wanti kun gufatudha. Maanni akka wanti kun gufatu bu'uurri isaa immoo maanni ejjennoo akkasii fudhatanii warra dippiloomaatotaa biratti dhiyaachuun hin danda'amaa isa jedhu gaafachuu danda'ama. Jechuun waan akkasii kana hin danda'amaa dippiloomaatota biratti. Karaa itti wanti kun dubbatamutu jira. Waan ittiin waan kana dhiyeessantu jira. Maayini ejjennoo jiraadhaa maal akka isaan calaqqisiisan hin beeku. Warri dippiloomaatotaa maal akka isaan jedhan warri biyyoota anamasiin jedhe kana bakka bu'an maal akka isaan calaqqisiisan hin beeku. Garuu wanti sirni bilisiginnaa kun jedhu tokkoffaa monopoly of violence waan jedhamu aangoo qawwee baachuu kophaatti kan qabaachuu qabu mootummaa aangoo irra jirudha. Kana dippiloomaatiin mormuu danda'u hin jiru. Mormuu hin danda'ani dippiloomaatonni kana. Maaliif humnoonni lama sadii qawwee baatanii biyya keessa jiraatanii dippiloomaatonni jechuu danda'an hin jirani. Maaliif birmadummaa biyyaatti bu'a waan ta'eef. Kanaaf isa kana jalatti qawwee hiikkachuu qabdaa isa jedhu sana dhiyeeffatu jechuudha. Qawwee hiikkachuu qabdaati kan jedhu. Qawwee hiikkachuu qabda. Maaliif anatu qawwee baachachuu qaba waan ta'eef. Ani duwwaadha qawwee baachachuu kan qabu waan ta'eef. Kanaaf ilaalaa kunoo qawwee hiikkadhuuti faayidaa kanan sii kennaa jennaan didee dhala amma ejjennoonni bilisiginnaa kan isaan dippiloomaatota biratti dhiyeeffatan kanadha jechuudha. Kunoo ani kana kenneera. Faayidaa yoo barbaade kunooti. Aangoo yoo barbaade immoo kunooti. Garuu waa'ee bakka bu'iinsa waraana bilisummaa Oromootiif waa'ee paartiilee Oromoo nan gaafatin. Dhuunfaadhaani abalufaani kunoo eenyu naafidi warra ABO keessa nama lama sadii ta'anii amma eenyu Mardaasaa maal kan jedhaman kan jiru miti. Bilisiginnaadhaaf ashkarii ta'anii afaan isaanii kireeffatanii kan ittiin miidiyaatti dubbataa oolan. Akka jara sanaa gochuuf jechuudha. Akka jara sanaa godhanii akka qodaa ijoolleen ittiin taphattuu sana gochuudhaaf jechuudha. Namoota dhuunfaatti gaddeebisanii hooggantoota kan namoota dhuunfaatti gaddeebisanii fuudhanii kaa'u jechuudha. Kanadha kan jarri dhiyeeffatan. Maaliif kufeen egaa jaratu ejjennoo kana qabaa jechuudha. Ejjennoo maali? Qawwee lafa keessisuu duwwaadha. Kaayyoon bilisiginnaa kana ala homtuu hin jiru. Isa 2018 dadhabame sana. Isa waggoota 5 darban sana dadhabame kana. Waggoota 5 darbe kana keessa uummata ajjeesuudhaan waggoottis waraana qilleensa irraa lafarraan banuudhaan isa dadhabame sana. Karaa gowwoomsaa meeqaan isa dadhabame sana har'a Taanzaaniyaatti kana gochuudhaaf jechuudha. Qawwee hiikkachiisuu qofa. Gama kan biraadhaani gabaabaadhuma dubbinatti yoo jette harka kennadhaayii kan jedhudha gaaffii bilisiginnaan fudhattee dhiyaate. Harka kennachuu qabdu. Harka kennadhaati faayidaa keessan immoo isiniif eegna. Wanta isaa olitti ilaalamuu danda'u miti wanti bilisiginnaan dhiyeesse. Kanaaf ijoolleen kun harka hin kennannu jedhanii diduun isaanii wanti nu manaa baane sadarkaadhuma pirinsipiliitti illee hojiirra oolmaa miti laa amma ibsa sana keessaa wanti mul'ate gara fuulduraatti wanti jaarmeeffamuu caaseffamuu rakkoolee biyya sana keessa jiran bifa caaseffama qabuun furamuusa adeemsa keessa ta'uu wanta danda'u hin fudhannaa dhalaa ibsisaanii. Adeemsa keessa wanta ta'uu danda'u jechuun ammaaf ammatti wanti nu jenne hundumtuu ammaaf ammatti furmaataa argatu kan jedhu leenca lakkisiifne laa amma ijoolleen kun akka ibsa isaanii irraa argatte. Battala kanatti nuuf furamu kan jedhu leenca lakkisiifne. Adeemsa keessa ta'uu danda'a. Kana jechuun
rakkoo uummata keenyaa furuudhaaf sadarkaa pirinsipiliitti kan nuuf fudhatamu yennaa ta'e rakkoo kana furuudhaaf nuyis hin gargaarraa kan jedhudha jechuudha. Qawwee lafa kaa'uudhaan asitti. Maaliif qawwee lafa kaa'ee hooggansi Oromoo qawwee lafa kaa'ee furmaata inni argate hin jiru biyya sana keessa. Ganamuu achii booddee immoo gototamanii mana hidhaatti galfamu sakaan immoo ajjeefamuu irraa kan hafe qawwee lafa kaa'anii bu'aan argame kanaan dura hin jiru namni amanamus hin jiru. Keessumaa keessa sirni amma jiru kun amanamummaa hin qabu. Namicha mataatti ta'e sanarraa kaasee hamma gandaatti amanamummaan hin jiru. Hamma Oromoon jedhe akka Oromoon jedhetti hin ta'in iyyuu malee naannoon dhaabbateera. Mootummaan naannoo dhaabbateera. Alaabaan inni Oromoon jedhu hafee mataadhaan galagalchitee OPDO'n mataadhaan isee galagalchuu jiru. Mataadhaan galagalchitee alaabaa Oromoo dhaabdu iyyuu malee alaabaanis dhaabbateera isin jechuudha. Caffeen uumameera. Warra Oromoon barbaadu achi keessa hin galin malee warra jireenya isaanii tolfachuudhaaf fiigan warra sirna sanaaf ergamanii nyaatanii haala mijeessee uummata Oromoo ammas bakkeetti hambisu iyyuu malee caaseffamni uumameera. Oromoodhaa fi pirezidaantiin akka filamu taasifameera. Kaabineetiin dhalateera. Kanaafiyyuu sadarkaa caaseffamaatti sadarkaa heeraatti Oromoodhaaf wanti barbaachisu heera sanarra kaa'ameera jechuudha. Hojiirra oolmaan isaa garuu akkuma waggoota 30 darban kana keessa arginedha. Wanta kana hojiirra oolchuun hafnaan hawwitaniittu kan jedhuun ijoolleen Oromoo hidhaatti guuramaa ba'an. Hawwitaniittu nurkatti aangoo hawwitaniittu kan jedhuun ituu lafaa hin ka'in ijoollee Oromoo fuudhanii hidhaatti naquutu jira, ajjeesuutu jira, reebuutu jira. Egaa Oromiyaa keessatti Oromoo Pirootestii jennee kan waamnu sochii hamma naga'u sana kan uume rakkina kanadha jechuudha. Amma bilisiginnaan jedhaa kan jirtu deebiin kun deebi'eeraa kan isheen jettu kanadha jechuudha. Isa heerarra kaa'amee qilleensa irratti rarra'ee hafe kana. Isa uummanni Oromoo ijaan ilaalee akkasumatti akka hawwatti hafe sanatu deebi'eera. Keessumatti immoo erga jijjiiramni kun dhufee jedha ibsi isaanii. Deebii argateera. Maal jechuudha seete kun immoo erguma keessumatti erga jijjiiramni kun dhufee kan jedhu kun immoo Oromootu muudame. Erga Oromoon muudame maal barbaachatu nutti iyyitu gaaffiin keessan deebi'eera. Egaa akka isaan jedhanitti Oromoon namicha tokko shuummachuudhaafitu hamma kana dhama'e jechuudha waggaa 50 keessa. Rakkinni bilisiginnaa gaa'e waa'ee dhiigaati kan isaan yaadan waan ta'eef dhiigaa nabaluu akkasidha dhiigaa nabaluu akkas miti kan jedhu haasa'u yeroo hundumaa. Yoo waa'ee dhiigaa ta'e Haile Sillaaseen namicha amma jiru namicha maraataa kana caalaa Oromoodha Haile Sillaaseen dubbannu. Maal gochuudhatu mormita sirna nugusaa erga Oromoodhatu achi dhiiga Oromootu barcuma irratti barbaadda yoo ta'e Haile Sillaasee waan mormituuf hin qabdu. Waan mormituuf hin qabdu. Namichi kuni kunoola hayyoota Oromoo keessaa tokko kan qaamaan isa argan Haile Sillaasee ani Oromoodhaan iyyoo Oromoodhaan nun jedheera afaan isaatiin yeroo nu eebbisiisu dhufe yeroo jedhan dhageesse. Kanaafi Oromooni nama dhiigi isaa Oromoo ta'e tokko barcumarra kaa'achuu miti kan inni olii gadii unkurame hamma kana rakkatee ijoollee hamma kanas kan itti gabbare biyyis kan itti unkurame namicha tokko aangoorra kaa'uu miti. Namichi sun Oromoodhaa Oromoo miti nama sirran dhaqu. Inni karaa Oromummaa iyyuu ba'anii duriyyeedha. Naftanyaa qulqulluudhaan. Kanaafi wanti jarri jedhaa jiranii tokkoffaa gaaffiin kun booddeetti hafaadha. Gaaffiin maali? Gaaffiin uummata Oromoo nu biratti fudhatama hin qabu. Har'a kan isaan jedhaa jiran kanadha. Gaaffiin Oromoo guutummaadhaan guutuutti nu biratti fudhatama qabu siin jedhaa jiru. Kanammoo isa waraanni bilisummaa Oromoo ibsa isaarratti jedhe asirra siin jedheef ragaa kan ba'e isaan mataa isaaniitiin qabadhu dubbii kana. Gaaffii uummata keenyaa ijoo giddu galeeffannee jijjiirama hiika qabu sirna bulchiinsa Oromiyaa irratti fiduudhaaf gaaffii nu dhiyeessine fudhatama arganne inni waraanni bilisummaa Oromoo jedhu isa isaan dugda duubatti hafaadha jedhan sana isa dhugaa ba'aa jiru. Gaaffii dugda duubatti hafaa qabatanii dhiyaatan kan inni jedhaa jiru gaaffii uummata Oromoo gaaffii biyyoolessaa uummata Oromoo fudhatanii dhiyaachuun isaanii booddeettafummaadha. Kanaaf fudhataman qabu jedhaa bilisummaa. Kanaaf namni hundumtuu kan beekuu qabu amma har'as taanaan erga rakkin namni kun dhalatee booddee balaan hammi kun erga ba'ee booddee uummanni rakkin hamma naga'u keessa erga lixee booddee har'allee waanuma xinnoo illee beekamtii kennuu hin barbaadu kan jedhudha. Kan isaan jedhaa jiran. Fudhatama hin qabu. Wanti Oromoo jedhamu fudhatama hin qabu kan jedhudha. Inni kun egaa ejjennoo bilisiginnaa keessaa amma ibsa isaanii kennan irratti dhaabbanneetu dhimma marii Taanzaaniyaatti si'a 2 taa'ame. Al tokko Zaanzibaaritti gidduu kan immoo Daar es Salaamitti kan taa'ame irra dhaabbannee haasofne malee bilisiginnaan guyyaa gaafa dhaabbattee kaaftee alerjikii wanti itti ta'e waa'ee Oromooti. Isa kana uummati Oromoo waan argaa turedha. Saboonni biyya sanaas waan argaa turanidha. Maqaa Oromoo jedhamu ofitti maxxansuu hin barbaadu. Maqaa sabootaa narraa fuudhaa deemaa iddoo kana kan jedhudha. Paartiin sun gaafa dhalatu kan inni hojjete. Kan inni OPDO'dhuma isheedhuma kanaan dura uummanni xireeffatullee kan isheen baqsite kan OPDO'dha gadi jechuudha. OPDO nama Oromoon hin jiru siin hin jettu. Gaaffiin uummata Oromoo booddeetti hafaadhaan jettu OPDO'n. Garuu karaa nuti deebisuu barbaadnutu kan biraadhaa siin jettu. Amma inni kuni dugda duubatti hafaadhaa wanta doofummaati kuni waa'ee eenyummaa ofii gaafachuun waa'ee biyya ofii gaafachuun waa'ee aadaa fi afaan ofii gaafachuun dugda duubatti hafummaadhaa fi doofummaadha. Kanaaf fudhatama hin qabu siin jedhaa jira bilisummaa.
Kanaaf namni hundumtuu kana waan hubatu natti fakkaata.